Jirra jirtu hordoftoota keenya kabajamoo akkamii nagaa keessanii kun Oromoo Samsaangidha. Hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti akkaataa bilbila keessan irratti paaswordii ishaaraa qubaatiin akkamitti akka itti cufachuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaan dura razmii yookiin paaswordii qofaanii kan hidhataa turtanii yookiin warroonni ishaaraa qubaa amma duran fayyadamne jechuudha. Akkasuma immoo har'a akkamitti akkaataa Galaxy A50 irratti warroonni Galaxy A50 qabdan jechuudha akkamitti akka ishaaraa qubaatiin moobaayila keessan cufachuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Haye garasitti darbuudhaan duratti wanta gabaabaa tokko isinitti argisiisu duraan dursitanii YouTube channel keessan irra galtanii warroonni ilaa ammaa YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gootu jechuudha. Oromoo Samsung jettanii barreessitu. Oromoo Samsung jettanii erga barreessitanii profaayila haala kanaan profaayila isaa qabatee dhufa yeroo takkaaf loogoo isaa irratti cufastu jechuudha. Ergasii warri subscribe godhin hamma ammaatti kan jirtan subscribe gootu. Haala kanaan subscribe erga gootan mallattoo belti icon kana fuula duratti isii tana irratti yeroo takkaaf cufastanii iddoo all jettan irratti cufastu jechuudha. Kanumatti ansii wanti yaadachiisu chaanala keenya lammaffaa kireetu godhannee qabna waan ta'eef chaanala keenya lammaffaa subscribe akka gootan isin beeksisna jechuudha. Yeroo dhiyootti barnoota kan achirrattis kan eegallu ta'a. Chaanalicha keenya lammaffaa argachuudhaaf iddoo sarchii keessan irra deebitanii ramee online jettanii barreessitu. Haala kanaan ramee online jettanii yeroo barreessitan sarchii yeroo gootan bifa kanaan isinii dhufa. Isa kanaadha. Yeroo takkaaf loogoo isaa irra ni cufastu. Erga haala kanaan qabatee isinii dhufa yeroo takkaaf irratti cufastu jechuudha. Iddoo subscribe tan irratti bifuma kanaan akkuma jalqaba isinii hime as mallattoo alarmii yookiin belt icon kan irratti yeroo takkaaf erga cufastanii all iddoo itti irratti cufastu. Kallattiidhaan yeroo viidiyoon chaanala kana irratti upload ta'u kallattiidhaan beeksisni isin bira qaqqabuuf. Haye kana yeroo xumurru amma gara barnoota keenyaatti haa darbinu. Yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu immoo duraan dursa wanti gochuun sirraa eegamu seetingii keessan irra galtu. Haala kanaan seetingii keessan irra yeroo takkaaf ni cufastu. Ergasii xiqqoo gabbuutanii lock screen iddoo tanarratti cufastu. Ergasii yeroo lock screen kanarratti haala kanaan cufastanii as iddoo screen lock type iddoo tanarratti click gootu yeroo takkaaf jechuudha. Ergasii haala kanaan razmii yookiin paaswordii keessan isa jalqaba raqam sirriittiin cufattan san isin gaafata itti galchitanii jechuudha. Haala kanaan erga galchitanii bifa kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma wanti isin beekuu qabdan bakka kanarratti ishaaraa qubaatiin moobaayila keenya cufachuuf waan deemnuuf iyyuu iddoo as fingerprints iddoo tanarratti cufastu jechuudha. Isii gara garjallaatti argamti feesiidha gaditti. Inni feesiidha kun kan suuraa fuulaatiin hidhamudha. Amma har'aaf immoo isa ishaaraa qubaa isin garsiisuuf waan jedhuuf iyyuu yeroo biraatti immoo akkaataa itti fuula keessaniin suuraa fuula keessaniitiin itti cufachuu dandeessan kan isin argisiisu ta'a. Har'aaf immoo iddoo ishaaraa qubaa isii garjallaa kanarratti yeroo takkaaf cufastu jechuudha. Haala kanaan yeroo cufastan amma suuteettaniiti akkaataa inni isin ajajaa jiru kanaan ni argitan jedheeti yaada. Bifa kanaan isin nu ajajaa. Ajaja isaa kana qabanneeti haala kanaan iskiriin moobaayila keenyaa irratti tuqnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf mi'anii haa tuqu. Suuteettaniiti kan haala kanaan tuqxanii ammas bifuma kanaan ammas suuteettanii tuqxu. Suuta harka keessan suuteettaniiti tuqxu. Sirriitti itti gadi qabuun isinirraa eegamu jechuudha. Bifa kanaan inni kinoo akkasuma paarsantii irra ga'ee nuuf himaa deema. Suutuma jennee irra deddeebinee tuttuqnaa jechuudha. Akkuma argitan kana kinoo. Yeroo nuti ammoo jabeessinee qabnu haala kanaan dhufa jechuudha. Suuta tuquutu nurraa eegama. Suutuma ittanii tuqxu yeroo nuti harka jabeessinee gattu inni immoo hin fudhatu jechuudha. Xiqqoo nurraa barbaada suutuma tuqu harkuma keessan qofa irra godhuudha. Bifuma kanaan suuta ittanii irra deddeebiidhaan suuta tuqxu.
amma parsantii 25 qofaan nu taafa jechuudha. Hamma 100 inni guutu bifa kanaa yoo isin dhufe iddoo continue tutu suutuma ittanii tuitu. Parsantii 4 qofaatu nafa 100 guuteera. Haala kanaa yeroo isin dhufe iddoo danjitu tanatti tuitu jechuudha. Bifa kanaan amma xumurree jirra jechuudha hojii isaa. Bifa kanaan kan xumuramu amma fakkeenyaaf bilbilli kee kuni paaswordii raqam sirrii fi akkasuma ishaaraa qubaatiinis cufamee jira jechuudha. Haala kanaan ishaaraa qubaa kanaan bilbila keessan cufachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee iskiriina isaa yeroo takka of godhee haa ilaalu. Amma haala kanaan yoo feetan raqam sirriidhaan bantu yoo feetan immoo ishaaraadhaan bantu jechuudha. Amma ishaaraadhaan haa banume. Kinoo haaluma isin argitan kanaan ishaaraa quba kiyyaatiin deebisee baneera jechuudha. Egaa hordoftoota keenya barnoota keenya har'aarraa waan baay'ee akka hubattan abdii qabna. Please video keenya like share gochuu akka hin irraanfanne barnoota keenya isa birootiin hamma walitti deemnutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa.